sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 30 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbudha. Akkuma barame jalqabatti oduu isin dhageessifna. Oduu keenya irraa kan isin dhageessiftu Jaallejituu Gadaati. Itti aansuun qophii addaa ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname Jaal Irbuu Sabaatu isinii dhiyeessa. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu Annoolee Buttaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti ho'ee itti fufee jira. Dhimma hidhamtoota Oromoo ilaalchisee qeerroon bilisummaa Oromoo waraqaalee garaagaraa raabsuun waamicha taasisaa jira. Babal'ina oduu kanaatiif Jaallejituu Gadaattiin isin dabarsa. Fincilli xumura gabrummaa finiinaa dhufe keessatti torbeen kun kan adda taasisu Oromiyaa guutuutti fincilli xumura gabrummaa uummata mara hirmaachisu godinoota 10 keessatti haala wal fakkaatuudhaan itti fufuudha. Torbee kana keessaa Oromiyaa godinaalee adda addaatti uummanni baadiyyaa fi magaalaadhaan walitti dhufee fincilli xumura gabrummaa finiinsaa jiraatuun akkuma beekamee jiru itti fufuunis wayyaanee miila tokkoon dhaabee abdii kutachiisee jira. Uummanni wayita kana gabrummaan nu gahee jedhee fincila xumura gabrummaa finiinsaa waajjiraalee wayyaanee fi galmoota diinaa irratti tarkaanfii deebii hin qabne fudhataa jiraatuun kan beekamedha. Godina Harargee Bahaa Aanaa Giraawaa ganda Jaguu jedhamutti guyyaa muraasa dura uummata ka'een uummanni kaampii waraanaa irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kaampiin kunis tarkaanfii uummataan yoo barbadaa'u dhukaasni uummata irratti banamee lubbuun nama tokko darbuun gabaafamee jira. Fincilli xumura gabrummaa bakka kanatti finiinee namoonni 8 wal madeeffamuu qeerroo yoo gabaasu haaluma wal fakkaatuun Bahaa Oromiyaa fi godinaalee Arsii dabalatee fincilli xumura gabrummaa guutummaan guutuutti finiinee itti fufee jira. Godina Booranaatti fincila xumura gabrummaa finiinee jiru haga har'aatti fufuun raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee godina Booranaa keessa buufatee kan jiru yommuu ta'u uummannis yeroo ammaa kanatti humni ittisa biyyaa daangaa malee godina keessaa maal godhanu keessaa haa ba'u hojiin magaalaa poolisii ilaallataa humni waraanaa addaa hin barbaachisu nuti akka itti bullu seera mataa keenyaa qabna nuti gadaadhaan bullaa Oromoon seera mataa isaa qaba jechuun uummanni godina Booranaa guutummaan dhaadannoo isaa dhageessisaa jira. Naannoo Amaaraa kutaa bulchiinsa jiraattota hawaasa Oromoo ta'ee Ona Baatuu ganda Falaanaa bakka addaa Ciiftuu jedhamutti fincilli uummataan ka'ee akka jiru odeessi qeerroo ni addeessa. Naannoo Amaaraa godina Gojjam keessatti uummanni gibira akka hin kaffallee walii galee namni gibira kaffalus tarkaanfiin akka irratti fudhatamu wal akeekkachiisanii jiraatuun dhaga'ame. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa godinoota marattuu amma itti fufee jira. Lixa Oromiyaa Wallaggaa lixaattis fincila xumura gabrummaa kaleessa Ona Najjoo fi Mandiitti itti fufee jiraatuun qeerroon gabaasee jira. Maqaa waancaa hidha Abbaay jedhu wayyaaneen magaalaa Mandiitti akka aadaa saba isaatiitti kadhaa yeroo jalqabu qeerroon balaaleffachuun tarkaanfii irratti fudhachuun sirna kadhaa wayyaanee magaalaa Mandiitti baatee fashaleessanii jiru. Dhumarratti waamichi Oromummaa, sabummaa fi obbolummaa. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun yakka Oromummaan qofa yakkamanii darara bineensaaf illee hin malle dararamaa jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni hedduun mana hidhaa wayyaanee keessatti nyaata lagachuun guyyaa 9 oliif haala hammeessaa keessa jiru. Nus beektota qareeyyii kana osoo ilaalluu dhabuuf deemna. Kanaafuu Oromoon martii bakka jirru ol kaanee daba mootummaa wayyaanee balaaleffachuu qabna. Keessumaa sochiin gara Wallaggaa laafee jira. Kanaafuu uummanni Wallaggaa qeerroo leeqaa waliin taatanii ajjechaa Shawaa Lixaa, Arsii Lixaa, Hararge Lixaa fi Bahaa Booranatti ta'aa jiru balaaleffachuun mootummaa wayyaanee akka dhaabbii dhorkitan jenna. Kana malees hidhamtoota siyaasaa akka Baqqalaa Garbaa, Yoonaataan Tasfaayee, Gurmeessaa Ayyaanaa, Dajanee Xaafaa, Nimoonaa Urgeessaa, Addisuu Bullaalaa, Addunyaa Keessoo, Magarsaa Warquu, Bilisummaa Daammanaa, Hamaddiin Jabal, Yabeessaa Daggafaa, Tolasaa Bayyanaa, Tuulii Mo'aa, Qajeelaa Galaanaa, Jaldeessaa Waaqoo, Asfaa Lissaanaa, Darajjee Baqqalaa, Abdii Qusee, Baacuu Margaa, Dirribee Ittaanaa, Daarguu Ittaanaa, Obsaa Qajeelaa, Bantii Qajeelaa fi kan kana fakkaatan lubbuu isaanii haa baraaru. Gama biraatiin namoonni faayidaa dhuunfaa dursitanii saba keessan mitan akka of qusattan jenna.
Yoo of qusachuu diddan waan isin irra ga'utti itti gaafatamaan isin mataa keessanidha. Keessumaa yeroon kun galgalaa'ee jira. Diina borxaxatee deemuuf jettanii saba keessan dabarsitanii diinaaf hin kennina. Diinni borgalaa nu garuu waliin jiraanna. Walumaa galatti nu qeerroon guyyaa har'aa eegallee waraqaa balaliituu magaalaalee Oromiyaa keessatti facaasuun hidhamtoonni siyaasa Oromoo haal duree tokko malee akka gadhiifaman gaafachaa jirra. Haga biyya keenya sirna alagaa jalaa baatutti falmaa hadhaawaa gochuun qabsoo uummata keenyaa qeerroo qarree wajjin akka itti fufuu ni taasisna. Injifannoo uummata Oromoof. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaarraa kana fakkaata ture. Sagantaalee keenya afan waliin turtii gaarii. Guerra
Duulli hammeenya uummata Oromoo irratti jabeeffamaa jiru xumurri sirna bittaa alagaa dhiyaachuu mirkaneessa. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Kenne badas idalno jabe fatu mudike sadani datu garante soju jarra kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra. Qabsoon uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa bilisummaa fi walabummaa isaatiif gaggeessaa jiru gulantaan murteessaa irra gahu haalli Oromiyaa keessa jirtu sirriitti agarsiisaa jira. Sochiin warraaqsa uummanni Oromoo gaggeessaa jirtu gootummaa, bilchina, jaarmiyaa fi tooftaan akkasumas impaayera keessattis ta'e naannawaa gaanfa Afrikaatti fakkeenya murteessaa ta'uu uummata Oromoo dirreetti baasee agarsiiseera. Keessumaa dhaloonni haaraan gabrummaan nurratti xumura argachuu qaba jechuun gootummaa fi murannoon bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf muuxannoo qabsoo fi jaarmiyaa hunda sochoosaa jiran lammiif abdii mootummaa gabroonfataaf ammoo naasuu akka malee itti ta'ee jira. Kenne badas idalno jabe fatu mudike sadani datu garante soju jarra kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra. Wayita ammaa kana goleen Oromiyaa fincilaa fi mormii hin keessummeessine hin jiru jechuun ni danda'ama. Magaalotaa fi baadiyaalee Oromiyaa keessa sagalee fedhii bilisummaa fi mormii gabrummaatu dhaga'amaa jira. Alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo waggootan kudhanoota darban gootonni kumaatamni hedduun irratti wareegamanii asiin gahan kan fajjii bilisummaa taatee qabatanii hiriira ba'uu fi bakkoota adda addaatti finiinsanii balaliisuun alaabaa impaayeratti mallattoo gabrummaa taate irraa ol kaasanii aduun gabroomsaa dhihuu bilisummaan Oromoo dhiyaachuun labsaa jiru. Walumaa galatti warraaqsa gabrummaatti xumura gochuun akeekkateetu wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliidhaan guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jira. Mootummaan TPLF fi wayita galaana warraaqsaatiin nyaatamee qarqara dhaabama isaa jiru kanatti dalagaa raawwataa jiruun gaaffii uummattootaaf ammallee karaa nagaatiin deebisaa laachuuf fedhii akka hin qabnee fi aadaa isaas akka hin taane mirkaneessaa jira. Yakkisuu kanneessaan hidhattoota isaatiin uummata Oromoo irratti itti fufinsaan raawwachaa jiru kanaaf ragaa gahaadha. Kenne badas idalno jabe fatu mudike sadani datu garante soju jarra kawenke so markara batala no qasi wobo bimne toda garra batala no qasi wobo bimne toda garra. Ilmaan Oromoo mirga uummaadhaanii fi heera addunyaatiin qaban gaafachuurraa humnoota waraanaa, tika, poolisa federaalaa fi milishoota wayyaanee Oromiyaa guyyuu haala namoom dhabee ta'een ajjeefamaa fi hidhamanii zaliliif saaxilamaa jiru. Kanneen jireenya harkaa gara afaanii gaggeeffachuuf dhamaan badii malee rasaasaan gombisuun daa'imman hamtuu toltuu hin beekne hawwanii fi manguddoota garaa jabinaan ajjeesuun Oromoota cidha irratti jiranitti dhukaasa banuun dhiiga lolaasuunis har'as hin dhaabbanne. Qabsaa'ota Oromoo falma dirreetiin mo'achuu dadhaban summiidhaan galaafachuurra dabree uummatas haala suukanneessaadhaan fixuun bakkayyuutti sirna nama nyaataa kanaan raawwatamaa jira.
Akeekni dalagaa hammeenyaa fi diinummaa kanas uummata Oromoo rifachiisanii hamilee falmarraa boodatti deebisuudha. Qabsoon bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru sadarkaa shiraa fi hammeenya akkanaatiin gufaatuu irra tarkaanfatuusaa fincilaa fi mormiin baatii 8 oliif itti fufinsaan Oromiyaa keessa bilbilaa jiru ragaa guddaadha. Kun gabrummaatti xumura gochuudhaan galii isaa ga'u malee akka hin dhaabbanne diinaafis firaafis mirkaneessaa jira. Hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Addi bilisummaa Oromoo gocha garaa jabina mootummaa wayyaanee lammiilee Oromoo harka duwwaa gaaffii mirga dhiyeessaa jiran irratti raawwachaa jiru ammas gadi jabeessee balaaleffachaa uummanni Oromoo mirga uumaanis seeraanis qabu bifa barbaachisaa ta'een kabachiisachuu fi wareegama hangamuu nu gaafatu qabsaa'uun mirga isaa ta'uu hubachiisa. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo diina qe'ee isaatti waggoota 25 guutuu kan itti roorrisaa ture quufuu dadhabee ammas roorrisuutti jiru bifa isaa danda'ameen hundarraa of qolachuun qofa odoo hin taane dachee isaa irraa buqqisee biyya isaa irratti abbaa ta'uuf wareegama feesisu baasutti fufee sirna bittaa alagaatti xumura gochuu qaba. Kun gudunfaa sirna gabrummaa jaarraa lakkaawwatee akka ta'uuf murteeffatanii socho'uun mala filmaata biraa hin qabnedha. Hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Gootonni ka'imman yookaan qeerroo qarreen Oromoo golee Oromiyaa cufarraa harqoota gabrummaa saba keenya irra darbuun bilisummaa gonfachiisuuf qabsaa'aa hadhaa'uu fi seenaa qabeessa gaggeessaa jirtan gocha hammeenya diinni itti jiru kufaatiin sirnichaa dhiyaachuun kan mul'isu ta'uu hubachuun falma akka itti fuftan ni dhaama. Uummanni keenya alaaf keessa jirtan yaadotaa fi ajandaalee sochii murteessaa itti jiru kanarraa nu jal'isuuf yookaan nu dagguuf itti tattaafatamu kamuu gurrarraa cufachuudhaan kan bakkaan ga'uuf akka sochootan gadi jabeessinee hubachiisna. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hundi keessattuu waboon akkasumas humnoonni addaa guutuu Oromiyaa keessa jirtan cufti akkasumas deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa fi biyyoota alaa mara jirtan dirqama keessan dachaan akka guddiftan ni dhaamna. Yeroon kun diinni saba keenya gabroonfatee aangoo irra of tursuuf yakka daguuggii sanyii lammiilee keenya irratti hammeessaa jiru. Gama kaaniin immoo yeroo uummanni keenya wareegama baasaa jiruun odoo hin rifatiin murannoon falma finiinsaa jirudha. Hidhannoo jabeeffadhu mudhii keessaadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nuqaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Waan ta'eef lammiileen Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtan addatti Oromoo qabsaa'onni Oromoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoof falmaatti jirtan irree tokkummaa uummataa fi qabsaa'ota keenya caalaatti jabeessuun
qabsoo sirna wayyaanee irratti gaggeeffamaa jiru waan danda'ame hunda akka maddii dhaabbattan waamicha dhiyeessina. Humnoonni bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qabsooftan hundi umurii diina kanaa gabaabsuun xumura itti gochuu keessatti gahee keessan akka kennitan gad jabeessinee akeekkachiifna. Kanneen humna waraanaa, poolisaa fi tika wayyaanee keessa jirtan qabsoo haqa uummanni gaggeessaa jiru cinaa akka dhaabbattaniif waamicha deddeebi'ee isiniif godhamuuf gahaatti deebii kennuu isinirraa eegama. Badas hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Diina ofii aangoo irra turuuf jecha haadha, abbaa, obbolaa lammii keessanitti dhukaastanii akka ajjeestan, madeessitanii fi gaaffii haqa uummanni dhiyeessaa jiru ukkaamsuuf tarkaanfii hammeenyaa fudhattan isin ajaja jiruu diduun yeroo aantummaa keessan uummata keessaa baatanii fi borus keessa jiraattaniif agarsiisuun tarkaanfii seenaa qabeessa fudhattan kan maayii amma. Kana gochuu dhabuudhaan meeshaa diina ta'uu itti fufuun murtii uummata jalaa kan isin hin baafne ta'uu isin hubachiifna. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru daran kan babal'isuu fi cimsu ta'uu ibsa. Warraaqsa xumura gabrummaa sabboontonni ilmaan Oromoo qeerroon bilisummaa uummata Oromoo waliin ta'uun gaggeessaa jiranis bifa barbaachisaa ta'een hundaan kan hoogganu jajjabeessuu fi galma ga'iinsa isaaf hojjetu ta'uu irra deebi'ee yaadachiisa. Gochaan faashistummaa wayyaanee fi jala deemtonni isaa Oromoo irratti raawwatanis badii isaanii dhiyaachuu fi wareegamni ilmaan Oromoo bilisummaaf baasan firii hawwameef argamsiisaa jiraachuu ni mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo irraa Adoolessa bara 2016. Adda bilisummaa Oromoo yaadessaa kenna waaqni Oromoof kenne badhaas hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu garaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Tarkaanfatan dhugan mirga saafalmatu saba cunqurfame fi adda yaadee dhugeen rafu. Tarkaanfatan dhugan mirga saafalmatu saba cunqurfame fi adda yaadee dhugeen rafu. Saba isaa dhukkubsatu qabsoo kitan malee dhibeen isa barbaaritan fayyadu. Gattaa'ee jiisee lolee boombii darbataa bilisummaa goonfachuu goonfalmataa galma geessi malee naftu waadaan uummataa kanaaf halkaniif guyyaa nuti rakkataa. Gattaa'ee jiisee lolee boombii darbataa bilisummaa goonfachuuf goonfalmataa galma geessi malee naftu waadaan uummataa. Kanumaaf halkan guyyaa qorraan gubataa. Hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duudarraa qawween keessoo harkarraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa battalaa nu kaasi woboo finfinnee tolaa garraa. Qeerroo bilisummaa
injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa mimmiliqii lolii qeerroo bilisummaa uummata daannoon ka'e qeerroo bilisummaa maqaa maqee dha'uu qeerroo bilisummaa sodaata diinni ka'e qeerroo bilisummaa laga keessa deemaa qeerroo bilisummaa akka ilmaan qeerransaa qeerroo bilisummaa diinni muddamteetti qeerroo bilisummaa dhukaasi rasaasa qeerroo bilisummaan injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa. Lafeen na jabuus kan uummata saafalmatu galatan nabu qabsoon uummataatti fufee daran finiine woboon jarjaraa jira galuuf finfinne woboon jarjaruuf jira galuuf finfinne hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa. Qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii qeerroo bilisummaa ummati kee martii qeerroo bilisummaa si cina dhaabbata qeerroo bilisummaa kan namaatti hin buune qeerroo bilisummaa mirga isaa falmata qeerroo bilisummaa nama dhugaaf deemu qeerroo bilisummaa rabbitu gargaara qeerroo bilisummaa injifannoon galtaa qeerroo bilisummaa dhuma isaa galgala qeerroo bilisummaa injifannoodhaan nu galii hidhannoo jabeeffadhu mudhiidhee saadhaan hidhadhu galaan keessoo duujarraa qawween keessoo harkarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa battalaa dhukaasi woboo finfinnee tolaagarraa. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aaf jenne asumarratti goolabna. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa sagantaa keenya guyyaa birootti hanga wal arginutti nagaan nu tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.